Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii Maartii akkam jirtan hundi keessanuu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galata waaqayyoo baga jiraattanii baga saafii yeroo kana geessan isiniin jedha. Innaa akkam jirtu hundi keessanuu ijoollee madaamii kan biyya keessas kan biyya alaa jirtan hundi keessanuu ani nagaa koon jira fayyaa koon jira jechuudha. Isinmee akkam jirtu nagaa qabdanii hundi keessanuu an nagaadha. Egaa har'a Biraankii addaa qabadhee dhufeera jechuudha. Biraankii sun immoo maalidha? Wanta yaadamne jechuudha. Amma sirriitti jechuun waan hin beekamne jechuudha. Eenyu irratti akkan hojjechuu barbaadu hinaan jechuudha. Yeroo lammataaf ammallee tan deebi'a. Maaliif hin dhiisu jechuudha ammallee sirriitti jechuudha. Innaa maalan godhe kootu buna dhugii video le yo waa'ee bunaa yookaan immoo buna irratti waan tokko haasofna wiyyiti wayii haasofna jedheen jechuudha. Kaamera ishiinis isuma seeti. Ani immoo nan gaafadha akkamitti buna daffista buna hin jaalattaa daffistu dhuguu hin jaalattaa waan duraan yeroo buna dhuddu akkamii yeroo barattu akkam namna hedheetan waa'ee akkasii isa gaafadha ishii gaafadha. Ishiin immoo teechee buna dhugdi jechuudha. Amma dhuftee jirti mana jirti akka tasaana daftee narratti dhuftee ani yaame osoo hin qophaa'in jechuudha. Amma gara alaatti gadi ba'ee tanan jechuudha. Innaa buna daffisaa tan jira. Buna san yoon kennuuf jechuudha. Ishuma bira jedhee tanan biraan ga'ee yookaan irratti gannaqaa yookaan immoo lafatti gannamma jechuudha. Birumattan harki hoolladhe nan hoolladhe jechuudha bakka. Saniin booda immoo sistariin illee maal jettiin durallee akkana guyyaallee bishaan qabattee lafa dhoofte jettiin jechuudha. Innaa sababa kanaan ammallee itti deebitee ammallee akkana godhaa irti jettee sistariin illee akka du'aa dubbattu jechuudha. Ishii biratti ishiin immoo dhugaa seetee maal akka jettu jechuudha. Innaan sirriitti hin gangaladha jechuudha. Innaa akkas fakkaata. Innaa mee na wajjin hordofaa. Innaa kaameraa zim jedheetu manni of jala godhadhee galchee bakka kaameraa banneetu waa'ee bunaa akkamitti akka dhugnu akkamitti buna danfisuu jaalattaa inaan mee jennee waa'ee tokko haasofnaan jedhaan ishee gaafii golgaafannaan jedha. Innaa akkasas hin jedhaa ona hordofaa amma galuutti jira jechuudha. Maal goota illee kaara. Video wanna video ina sofna waa'ee buna akkamitti akka danfisan jechuudha. Dhaggeeffattoota kiyyaa jechuudha. Duraan ani buna danfisuu nan jaaladha akkamitti akka bakka warri kiyya akkatti na guddis akkamitti akka guddadhu waa'ee sana asofna. Sanumaa kan bakka mara kaameraa Kosika. Gaafii nu gaafachuu fi buna kana. Gaafii wal gaggaafa. Akka ta'e jedhee sama. Waan baduuqa. Jira jirtu hordoftoota maatii nagaa keessanii baay'ee nagaa fayyaa taatan isin jecha. Ani mana ishee dhufuun barbaanne. Aarii bakkee qabu. Aarii sanaan qabaa. Garummoo waan godhuudhaaf ishiin buna danfistee na yaamneen immoo buna kanarraa baay'een jaaladha waan ta'eef buna kana obsuu dadhabee dhufe kana fakkaataa. Egaa waan ishiin haasa'uu hedduu waan ishiin hojjechuu barree gammaasutti yaa waan namni wuu qopheeffannaan miti kan kaameraa banu waan haasaa jedheeti mee dubbii nu barsiisii nu si haasofnaa. Raafillee yoo qabanne gaafii kee nu gaafadhu deebii nurraa argadhu yoo beenne yookaan immoo hordoftoonni keenya ifaa deebisanii jennaanii kana fakkaata. Koottaa bunallee haadhuun kun buna guyyaati. Buna sa'aatii saafaa jechuudha. Koottaa dhugaa namni buna danfisuu beektanii eenyu wallaahi. Koomenti irratti barreessa akkamitti akka danfu. Koomtuu wallaahi. Koottaa dhugaa. Buna taa'inaa keessa dhabu. Ooyi ka'eessi kennaa maali? Laalaa koottaa buna dhugaa. Bunni shanuu shaggee takkaayi. Jechanaan kan dhugu.
dhaggeeffattoota kiyyaa kanatti hojjedhee kun warra mo'inaan irratti kan waan haasa'u wallaalee amma hojii kaafee manaa godha. Kanaaf na yaamte dhiifama guddaa jechuun ansitti illee bakka dhiisuu jechuu jedhee sanaan bakka farri fadhiitti jedhee na dhiifama bakka dhiifama bishaan bishaan seetu oolutti dhugi na sodaachistee isatti misa omaan qabu dhiisi haroo maan qabu fudhadhaas warra godha. Anu rifate. Anu berakhir godhadha. Dhugaa Waaqayyo baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata. Anu rifate. Kanamooyyuu lammata akkanaan hin deebine asumarraan jechuudha. Baay'ee nama rifachiisa. Firaankiin akkanaa baay'ee nama rifachiisa. Kana fakkaataan dhugaa baay'ee rifadhe hordoftoota maatti. Dura kanaan hin jammarre firaanki dhallee jettee hin dubbanne jalqaba viidiyoo akkanumaanii haasofna jettee anis itti hin jenne baay'ee rifadhe dhugaa dubbachuu fi nagaan nu tura ani amma sammuu kiyya likkii nan hojjetu. Lolli si hollachaa jira dhugaa. Innaa daawwattoota keenya galatoomaa kunoo daawwadhaa isiniin jedha firaankii kiyya addaa kana ammallee guyyaa lammataa immoo firaankii addaa akka jiraan irraa adda ciftuutti hin dhiisu. Firaankumaaf na yaamtaan dhufaanillee maaloo mana keessa dhufte silaa firaankumaan dhufta qophooftee dhufta. Nagaan naa tura.